Bara kana Itoophiyaan oomisha qonnaatti xiyyeeffannoo guddaa kennuun akka biyyaatti misoomni oomisha qonnaa daran cimee akka hojjetamu kallattiin kaa'ameera. Kallattii mootummaan kaa'e milkeessuuf kilaastaraan oomishuun isa tokko yoo ta'u, kilaastaraan oomishuun wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu bira darbee hojiin kilaastaraan oomishuu akka biyyaatti bu'aa guddaa fidaa kan jiruu fi gara fuulduraattis cimee akka itti fufu karoorfameera. Kallattii mootummaan oomisha qonnaa guddisuuf kaa'ee galmaan ga'uuf godina Shawaa Lixaatti qonnaan bultoota aanaa wal maraa kan ta'an obbo Gaaddisaa Caalaa, Bodeessisaa Raggaasaa fi obbo Asraat Kifilee lafti oomisha isaanii kanaan dura sababa miidhama biyyee waliin wal qabatee oomisha gahaa kennaa kan hin turre yoo ta'u, yeroo ammaa deeggarsa waajjira qonnaa aanichaa fi giddugala qorannoo qonna hoolotaatiin deeggaramuun ooyiruu lafa qonnaarraa oomisha gahaa akka argamuu fi kunis karoora mootummaan gama qonnaan qabate kan milkeessudha jedhu. Lafichi kuni baay'ee callaa gaarii agarsiisu. Midhaan isa baallamii jedhamutu faca'a. Midhaan sun immoo lafa qarxii tokkorraa yoo gale kumtaa 8-9 amma immoo midhaan kun baay'ee dirribiidha. Dirribii jechuun dachaadhaan jira intinisaa garbuusaayi. Midhaan kumtaa 10 midhaan sanirraa midhaan sun lafti sun naannaa kumtaala 20 wayiin galeedhee na yaada. Callaa baay'ee nu dabaleedha. Lafti keenya asiidhaan miidhamuu isaa erga barameen booda lafa kana akka nuuradhaan akkamnee lafti kun akka fayyu ta'ame sanaan booda erga lafti taakkamee booda bara dheeraadha. Amma kilaastarri gara achaanus kilaastara guddaatu jira. Dugda kana duubas kilaastara guddaatu jira. Kilaastara kana amma waggaa sadaffaarra jirra. Amma bara duraa kilaastara gara achaanutti jammaramee nuuradhaan erga lafti taakkamee booda qamadii fi garbuudhaan addaan baheetu kilaastarri bal'aan akka hektaara 50-60 kan ta'u isarraan eegalle. Qonna kilaastaraa bara kanaadha kan dhufe. Kenoo akkuma mul'atu kana dura lafa kana lafti kun midhaan baay'ee magarsu. Amma qonni hoolotaadha. Nooraa nu kennuudhaan lafa kan nooraadhaan ol magnee facaasne lammata immoo garbuu yoo facaasne kenoo akkanatti akka gaariitti nu biqilchee jechuudha. Godina Shawaa Lixaatti dursaa garee ekstenshinii waajjira qonnaa aanaa wal maraa kan ta'an obbo Fufaa Uumaa fi itti gaafatamaan waajjira qonnaa aanaa wal maraa obbo Dassaalany Tashoomaa gama isaaniin inisheetivii qonnaa milkeessuuf qonnaan bultootaaf hubannoo kennuun qonni kilaastaraan midhaan gosa garaagaraa haala ogummaan deeggarameen oomishamaa jiraachuu himu. Kilaastarri babal'aan akka aanaa keenyaatti hojjetaa jirru keessumaa midhaanota guguddoo qabnu keessaa akka waliigalaatti qamadii kilaastara babal'aa hojjetaa jirra. Xaafii irratti hojjetaa jirra. Garbuu irratti hojjetaa jirra. Baaqelaa irrattis akkuma kanatti bifa sanaatiin hojjenna jechuudha. Qonnaan bulaan keenya hubannoo gahaa qabaatee tooraan facaasee eegumsa ilbiisaaf aramaallee karaa qulqullina qabuun akka hojjechuu qabuuf kana hundasaa hojjechaa kan ture ta'uu isaati kun inisheetivii keenya milkeessuu fi milkaa'inni inisheetivii keenya immoo galmoota gurguddoo akka qonnaatti qabannee hojjechaa jiru alfansaa milkeessuudhaaf hojii yeroo gannaa hojjetamaa ture hojii bal'aadha. Giddugalli qorannoo qonnaa hoolotaa sanyii filatamaa garaagaraa oomisha qonnaaf mijataa ta'anii fi jijjiirama haala qilleensaa dandamachuu danda'an qorachuun qonnaan bultoota biraan gahaa jiraachuu Daayiriktarri qorannoo qonnaa hoolotaa Dr. Algaanash Tolaan dubbatu. Giddugalli qorannoo qonnaa hoolotaa hammaarraatti jechuudha. Midhaan nyaataa gosa adda addaatiin midhaan nyaata kan horiis dabalatee jechuudha. Gara varaayitii warra jedhaman isaan gara 189 gumaacheera jechuudha. Kana teknooloojii isaa waan hundumaa sakatta'ee gumaacheera jechuudha. Haala improved variety warra jedhaman yookiinis immoo sanyii fooyya'aa warra jedhamanii sanyii midhaanii sanyii nyaata horii adda addaa gara 189 baasee itti fayyadamtoota biraan ga'eera. Dr. Algaanash Tolaa akka jedhanitti giddugalichi qorannoowwan saayinsawaa garaagaraa gaggeessuun dhangaggaa'ummaa biyyee hambisuun lafa callaa gaarii baasuu danda'u qonnaan bultootaaf mijeessaa turuu fi kunis oomisha qonnaa irratti bu'aa gaarii fiduu fi karoora mootummaan gama qonnaan qabate galmaan ga'uuf gargaaraa jedhu. Kilaastara midhaan garbuu midhaanota akkasii irratti keessumatti immoo dhangaggaa'ummaan biyyee gara harka 60 oli biyyi kun dhangaggaa'ummaa biyyeetiin rakkinni guddaan kan jiru jechuudha. Dhangaggaa'ummaa biyyee kanallee akkamuudhaan wajjin wal qabate kilaastara adda addaa sanyii midhaanii amma jedhe dubbadhe kanarratti kilaastara iddoo adda addaa irratti jechuudha. Naannoo wal maraa kana keessatti naannoo ejereetti iddoo adda addaatti
waggaa darbe kana keessatti illee hojii gurguddaa hojjetee jira. Karoora qonnaa akka biyyaatti qabame milkeessuuf bara kana akka aanaa wal maraatti hanqinaaleen dhiyeessii callaa guddiftuu akka hin muudanneef qonnaan bultootaaf filannoowwan callaa guddisuu garaagaraa jiraachuunis eerameera. Kilaastara kompostii, bermii kompostii hundeessinee qe'ee qonnaan bulaa hundatti isa ga'ee waan qonnaan bulaa biraatiif darbuu danda'u kilaastara uumnee hojjechaa jirra jechuudha. Karaa biraatiin kompostii siicoo kan jedhamu baa'oogaazii, ijaarsa baa'oogaazii babal'inaan hojjennee karaa tokkoon qonnaan bulaan keenya ibsaa irraa argatee akkasuma nyaata qopheeffachuu wal qabatee akka fayyadamuu danda'uuf baa'oo sadariinsaa gubataan achi keessaa ba'uu fi achi keessaa dhangala'ee ba'u immoo oomisha biraatti oomishuu akka dandeenyuufis waliigalanni kunis kilaastaraan itti deemaa jirra. Walumaa gala hirkattummaa xaa'oo keemikaalaa jalaa ba'uudhaaf xaa'oon uumamaa bifa garaagaraatiin hojjennu furmaata jennee akka haala qabatamaa aanaa keenyaatiin raawwachaa kan jiru ta'uu isaatii jechuudha.